Hashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Agaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatina. Anni mootummaa Abiyyi Ahmad 300 ol qondaaltota waraana sirnichaatiin sababbii magaalaa Najjoo keessaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan buqqaanii magaalaa Kamaashiitti baqataniif meeshaan irraa hiikamee ture guutumattuu naannoo magaalaa Najjootti deebuudhaan WBOtti harka isaanii kennatanii jiru. Humnoonni mootummaa Abiyyi lola guddaan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn irratti bane dandamachuu kan dadhaban adda waraana hedduutti WBOtti harka isaanii laachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lixaa fi jiddu galeessa beeksisee jira. Guyyoota lamaan darban qofatti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad addoota waraanaa garaagaraa gubbatti WBOtti harka isaanii laatan 600 ol ta'uun isaaniitis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humnoota mootummaa kana garii isaanii meeshaa wajjin ammoo boojii akka jiruu fi gariin ammoo erga WBO baqatanii warri mootummaadhaa hidhannoo irraa hiikee boodaas ammoo garuma WBOtti deemuudhaan waraanni danuun harka isaanii WBOtti laachaa jiraachuu WBOn himee jira. WBOn lola jiddu galeessaa fi lixatti gaggeessaa jiruu fi akkasuma kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo goonfachaa jiraachuu kan beeksise. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadis mooraa diinaa onsuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo ammaan tana fuula isaanii deeffatanii jiran jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa fi akkasuma lixaa fi kibbatti argamanis himaa jiru. WBOn addoota waraanaa garaagaraatti injifannoo gurguddoo argachaa jiraachuu kan beeksise. Bakkoota hedduurraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad buqqaasuudhaan iddoo murteessoo qabatee hidhannoowwan gurguddoo ta'anis hedduu isaanii akkasuma konkolaataas baay'ee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfatee jiraachuu beeksisee jira. WBOn lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun waraana Abiyyi Ahmad Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii gochaa jiraachuu kan beeksise. Humnoonni akkaan baay'ee ta'anii fi wal makoo ta'anis kaaba Itoophiyaa Tigraay irraa deebi'an yeroo ammaan tana jiddu galeessa keessatti waraana bilisummaa Oromootii wajjin kokkee wal qabaa jiraachuunis himamee jira. WBOn humnoota kaabarraa jiddu galeessatti deebi'aniifis otoo harka hin laatiin yeroo ammaan tana lola akkaan jabaatee gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Jiddu galeessa keessatti humna mootummaa Abiyyi Ahmad kumoota hedduutti lakkaa'aman daaraa botara godhee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. WBOn lola ammaan tanaa kanaan injifannoo qofa otoo hin taane mooraa Abiyyi Ahmad onsaa jiraachuu kan beeksise. Erga humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad akkaamatti waraana bilisummaa Oromootiin rukutamanii humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad hedduun isaanii fedhumaan ammoo deemanii waraana bilisummaa Oromoo WBOttis harka isaanii laachaa jiraachuun himamee jira. Bilisiginnaan bakka lamatti gargar dhoohu taayyeen sarara diimaa jechuudhaan akeekanii miseensonni gumii faarsitoota otuma gadadoo ummataa arganuu ammoo sirna dhalchiisaa jirra obsaa jedhanii foolatu kan jedhan taayyeen jiddutti ammoo sirnuma ofii ganaa dhalata jedhan utubuudhaaf guyyatti 9 faarfatu jechuudhaan OPDO yookaan cundhuura Oromiyaa dhukkee irraa kaasuudhaan bifa kanaan kan dubbatan taayyeen garuu ammoo sirni seeraa fi hojmaataa malee faaruu fi gabaasa sobaatiinis hin dhalatu jechuudhaan taayyeen dubbii jajjabduu dubbatan. Sirni kun ammoo yoo dhalatellee hin guddatu kan jaan taayyeen maaliif ammoo dhukkuba dawaa seetu jechuudhaanis dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Akka paartiitti waadaan gaafa filannoodhaa seenne heera seeraa fi hojmaataan jaarmiyaalee jajjaboo ijaaruu akka teehoo ni dagattammoo beekaa waakkattu jechuudhaan waahillansaa akkuma
ofuma isaatti Oromoo ganuudhaan gadadoodhaa fi gadda keessatti gateef gaafii deebii hin qabne kan dhiyeessan Taayyeen hundaafuu seenaa keenyas akkan daganne kan jaan Taayyeen akka ofiillee ammoo akkanun seene jechuudhaan Taayyeen Oppiidoo cundhuurotas akeekkachiisanii jiru. Ibidda keessa baanee dhufne kan jaan Taayyeen gaafa Mooyyaalee haqa sabaaf jecha malee ammoo jirus hin jibbine. Taayyeen nuti ammoo dhugaadhaaf fi qajeeltoodhaaf malee qoosaa fi biddeenaaf ammoo takkaatis hin qabsoofne jechuudhaan qulqulluu of fakkeessuudhaan waahillansaa kan wal gananiin Shimallis Abdiisaa dabalatee Addisuu Araggaa fi warra ammoo qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu qabna jechuudhaan Oromoo fixuudhaaf murteeffate hojiitti jiru. Kan akka Fiqaadu Tasammaatii fi Awwaluu Abdii Taayyeen jarri isa ganuu erga ifatti hubatee booda ammoo keessaa qabsaa'ota sabaa yookaan nama quuqama sabaa qabu fakkaachuudhaan sarara diimaa jechuudhaan ammoo Taayyeen toora feesbuukii isaanii irratti waa dubbatanii jiru. Jalqabarraayyuu ammoo wabiin biyyaa fi uummataa heeraa fi seera ta'u onnee guutuudhaan amanne kan jaan Taayyeen heeraa fi seerri yeroo ammaan tana isaan kun maali abjuu keessa jiran Taayyeen jechuudhaan namoonni hedduunis qeeqaa jiru. Jibbaaf otoon taane ammoo qajeeltoo kanaaf jecha nama danuu wajjin walitti buune jechuudhaan wal dhabdee isaa fi Shimallis Abdiisaa cundhuuraa fi Fiqaadu Tasammaa jidduu jirtu ifatti yoo baasan ammoo Taayyeen qajeeltoon kun ammoo cabnaan homtuu hin hafne murtii heeraan alaammoo raawwatuunis waan hin taane heerri seerrii fi hojmaanni ammoo sarara diimaadha jechuudhaan Taayyeen dubbatanii jiru. Osoo isaan ammoo gola keessaa walitti wacanii diinni ammoo Oromiyaa keessatti nafxanyaan Oromoo boochisuus ittuma fufanii jiru. Bilchiginnaan damee Oromiyaa wal afaan deebitee cundhuuroonni ammoo aangoo irratti yeroo wal dhabaa jirtu kanatti Oromiyaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kan isaan kanaan dura gurmeessan ammoo uummata Oromoo ittuma bobbahuudhaan qabeenya isaanii barbadeessanii lubbuu hedduus galaafatanii teessuma isaanii yookaan lafa abbaa isaanii irraa buqqaasanii baqattuu gochuudhaaf halkanii fi guyyaas dhiiga Oromoota qulqulluu dhangalaasus itti fufanii jiru. Kanaaf ammoo otoo furmaata hin laatiin aangoo gubbaa wal darbachuu fi akkasuma teessuma wal jalaa fonqolchanii teessuma saammachuudhaaf jecha warri akka Taayyeedha, Shimallis cundhuuraa fi akkasuma Fiqaadu dabalatee gama kaaniin Addisuudhaa fi Awwaluu Abdii fi kanneen biroo hedduun isaanii ammoo walitti gaarreeffannaa hamtuu keessas galanii jiru. Abiyyi ammoo ballama guddaa isaaniif seeneen dubbii kan gootan yoo ta'e isin balleessuun ko afaan qabu cufa keessan bakkaan isinitti godha jechuudhaan kanaan dura ammoo yeroo isaan wal balaaleeffachaa turan kan akeekkachiise. Amma ammoo Abiyyi marjarattiyyuu walumatti qabuudhaan boollatti galchuudhaafis akka taa'uutu himamaa jira. Waboon tarkaanfii jabduu waraana mootummaa Abiyyi amma gubbatti fudhate kanaan humnoota mootummaa nafxanyaati kan jedhuun 160 ol barbadeessuun daaraa fi botara tolchii ammoo 230 madeessuudhaan ajajoota waraana dabalatee 7 jira harkaan qabee jiraachuu kan beeksise. Lola guddaa kanaan ammoo gama meeshaatiin qawwee AKM du'aa irraa argame waboon 100 ol ammoo gonfachuu fi rasaasa AKM 6,000 ol bombii danuudhaa fi uffata waraanaa meeshaalee gara dugda diinarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galee taasisee jiraachuu waboon lixa biiftuudha beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalaa Dabbasoo seenutti ammoo kan gammadan ummanni Oromoodha. Magaalicha mana isaa jala ammoo naamusaan dhaabbachuudhaan hamilee taafii akka tures himamee jira. Waboon tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan aanota keessaa humna diinaa qulqulleessuus akka itti fufu beeksisee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota mootummaa gidduutti lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo addoota waraanaa hedduu gubbatti injifannoo guddoos argachaa jiraachuu kan beeksise. Humna diinaatii fi akkasuma ergamtoota mootummaa nafxanyaati kan jedhuun waraana mootummaa bilchiginnaadha hedduu isaanii barbadeesse daaraa fi botara godhaa akka jiru kan beeksise. Ammoo Oromiyaan bakka awwaalcha diinaati malees alagaa insimattu kan jedhan ajajaan waraanicha
jecha humna diinaa lixa Oromiyaatti bobbaafame kan jedhani waraana mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuun akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu kan beeksisan humni isaanii ammallee aanota hedduus qabachaa jiraachuu himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haleellaa jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi akkasuma baha Oromiyaa fi kaabatti gaggeessaa jiruun ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kumootaan lakkaa'aman barbadeessi akka jiru kan beeksise. Tarkaanfiin kun ammoo kan dhaabbii hin qabnee fi hamma goleen Oromiyaa marti diinarraa qulqullooftuuttis kan itti fufu jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan wayyaanee wajjin walii galee lola dhaabi ammoo Oromiyaatti amma lola akka haaraatti labsuudhaan humnoota hedduu Oromiyaatti kan bobbaase waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis gama isaatiin humna kana uummata Oromoo irraa qolachuuf qophiidha. Akkasumatti illee tarkaanfii jajjabduu fudhachaatiin jira kan jedhe lolli WBO fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru lubbuu kumaatamaa galaafachaa jiraachuun kan himamu. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin mari'achuudhaaf ajajni isaanii hin beekamu. Waraanichinis ammoo kaayyoos kan hin qabne jechuudhaan torbee darbe kana keessa kan dubbatan. Waraanichi ammoo daran kootu tarkaanfii fudhachaa jiru jabeessuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis harka isaa dudduubatti micciiraa jiraachuu mul'isaa jira.